Hai ijoollee Oromoo akkam jirtu? Nageenyi Waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif yaa baay'atu. Warri hordoftoota amantaa kiristaanaa taatan hundi keessanuu baga jala bultii ayyaana Faasigaatiin isin jedha. Yaa akka biyya keenyattis kabajuudhaan hojii Araboota wajjiniinis taaggallus yaadan maatii keenya wajjin akka dabarsinetti yaadu. Silkiidha wajjin haasa'uu kana nu dabarsine malee biyya hambaa keessatti ayyaanni hin jedhamu. Ayyaanni hin jirus ayyaanuma ta'e sitti hin fakkaatu. Yaa maatii ofii wajjin odoo dabarsanii namatti tola, garuu homaayyuu gochuu hin danda'ama. Caarraadha. Guyyaan tokkommoo hin dhufaan maatii keenya wajjin hin dabarsinu. Waaqayyo achi nu ga'e. Nama biyya keenyatti galee maatii keenya wajjin ayyaana kabajnu nu taasisuu karaa fuulduraatti garaan akka hin banne yaadan isaanuma bira taa'anii qaaman hojii dhuma faana kaachaa haasa'u. Ayyaannis ayyaana sitti fakkaatu. Siree hojiirra ooluufuu siree hojiitti kakkaannuufuu sanbatuma nutti fakkaatuun kaan ayyaana miti jechuudha. Amma tokko garuu maatii keenya wajjin nu haasofne silkiidha wajjin dabarsine xiqqoo ayyaanatti fakkaachuu danda'a malee biyya hambaa ayyaanni hin jiru. Yeroo hunda hojiidha. Yeroo hunda hojii wajjin kaachuudha. Kanaafiyyuu immoo Waaqayyoon nama maatii keenyatti galee ayyaana gaarii wajjin dabarsu nu taasisu. Ayyaanni yaada bakka gara yaada keenya nu ga'u Waaqayyoon isiniin jedha. Ayyaana gammachuu, ayyaana jaalalaa, ayyaana hedduutti gammannu nuuf haa ta'u isiniin jedha. Ijoollee Oromoo hundi keessan guyyaa madaamiin teessan kushiinaa keessa isin baastu isiniif haa godhu guyyaan ayyaanaa kun isiniin jedha. Akkasumallee warri yuutuubii kiyyaaf sabiskiraayibii naaf hin godhin sabiskiraayibii naaf godhaa, na jajjabeessadha. Warri immoo sabiskiraayibii naaf gootan hedduu tokko galatoomaa, baay'ee naaf jiraadha. Walaa jajjabeessinu, jabaadhu waliin haa jennu, viidiyoo walii haa laallu, sabiskiraayibii waliif haa goonu, jabaadhu waliin haa jennu. Namaaf sabiskiraayibii nan godha akkasumalleedha jabaadhu namaan nan jedha. Balbalee waan qabnu afaan bichaa osoo hin taane gochaan si agarsiisnu. Yuutuubiidhaafis haaraa silan ta'eef eenyuun jammare sila kanaatiif jabaadhu naan jedhaadha. Na jajjabeessadha. Sabiskiraayibii naaf godhaadha. Sheerii naa godhaadha. Warri maatii naa taatan immoo akkasuma baay'ee galatoomadha. Hedduu tokko isiniin jedha. Baay'een isin galata. Karaa fuulduraatti waan nama barsiisuu waan walirraa ilaallee barruu isinii fidee dhiyeessuu hin danda'a. Kanaafiyyuu na bira dhaabbadhaadha. Sabiskiraayibii naaf godhaadha. Na jajjabeessadha. Haalli akkasuma maatii isiniif hin ta'a. Isinillee maatii naa ta'aadha. Ijoollee Oromoo isiniin jedha. Bakkuma jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif yaa baay'atu hundi keessaniyyuu. Bye bye.